jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu yeroo tanaaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu tanaa wajjin Andaraartuu Shaamiiti. Yeroo ilaalcha siyaasaa qofaan biyyattiin rakkoo nageenyaa hamaa keessa galtee jirtu kanatti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amaaraa fi naannoo Tigraayitti ramadaman deemanii barachuuf sodaa akka qaban ibsaati jiran. Barattoota Yuunivarsiitii keessaa tokko kan ta'e namni OIB'n bilbilaan dubbise akkana jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u yeroo ammaan tana rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e lammiileen Tigraay fi lammiileen Amaaraa sodaa hamaa keessa kan jiran yoo ta'u sodaa qofa osoo hin taane qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii qe'ee isaaniirraa buqqaasoo jiranii barattoonni Oromoo naannoo nageenyi isaanii booree jiru kana deemanii akka baratan waamicha godhuu waan fudhatama hin qabnee jira. Guutuu gabaasa kanaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Yeroo ilaalcha siyaasaa qofaan biyyattiin rakkoo hamaa nageenyaa keessa galtee jirtu kanatti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa fi Tigraayitti ramadamanii deemanii barachuuf sodaa akka qaban ibsan. Barattoota Yuunivarsiitii keessaa tokko kan ta'e namni OIB'n bilbilaan dubbise akkana jechuun dubbate yeroo ammaan tanaa rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e lammiileen Tigraay fi akkasuma lammiileen naannoo Amaaraati sodaa hamaa keessa kan jiranidha. Akkasuma sodaa qofa osoo hin taane naannoo isaanii dhiisanii baqachaa osoo jiranitti barattoonni Oromoo naannoo nageenyi isaanii boora'ee jiru kana deemanii akka baratan waamicha godhuu fi waan fudhatama hin qabnee jira. Akka barataa tokkotti waliin itti dhagahamu. Naannoo Amaaraa fi amma barattoota Yuunivarsiitiin naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraayitti argaman. Walumaa galatti naannoo sun waarzoonidha. Naannoo yeroo amma waraanni barattootaa miti naannoo sanitti lammiin achiiru sodaan nageenyaa baay'ee guddaatu fi iddoo lolli guddaan itti deemaa jiru. Barnoonni immoo kan baratamu yoo barsiisaa fi wanti hundi guutuu osoo hin taane rakkoon saayikooloojii illee jira. Iddoo lolaa kana osoo barattoonni fi maatiin barattoota illee naannoo lolatti irratti barattoota isaanii osoo duubaatanii jira. Barataan kun akkana ja'uudhaan dhimma kanaan dura isaan irra gahaa tureef qaama itti iyyatanii fi isaan dhaga'uu dhabuu irraa kan ka'e barnoota isaanii addaan kutanii karaa maatii isaanii deebi'uun isaanii ni yaadatama. Ammas taanaan osoo rakkoon duraanii san furmaata hin argatin barattoonni deebi'anii akka achitti barataniif dirqamaa jiraachuutu mul'ata. Muddee takka irraa jalqabee mooraa Yuunivarsiitii duraan itti barachaa turanii deebi'uu qabdan jechuudhaan biiroo barnootaa irraa waamichi taasifamaafii jira. Ajjechaa barattoota Oromoo irratti waggaa dabree raawwatameef qaama dhimmicha hordofee seeratti dhiyeessu hin agarre kan barattoonni kun rakkoo hammaataa sana keessatti garasitti deebi'anii imaluun lubbuu keenyaaf sodaa guddaadhaa jira. Biyya keenya keessatti biyya Itoophiyaa jedhamu sana keessatti silaa itti gaafatamummaan jiru beektaa. Yakki naannoo Amaaraatti hojjetame tokkoyyuu osoo seeratti hin dhiyaatin osoo namni tokkoyyuu itti gaafatame hin fudhatin yeroo lammadaatiif ammas barattoota naannoo Amaaraatti yaa'uun kun itti gaafatamummaa mootummaan itti gaafatamummaa isaa dagachuu irratti fakkaata. Haga ammatti ibsii waan sun mootummaan baase tokkollee hin jiru. Barattoonni saba Oromummaa isaaniif sababa eenyummaa isaaniitiif jecha achitti kan lubbuun isaanii achitti baate barattoonni waan abduu kan qabne. Isa malees yoo giddii gabbaanu hawaasni rakkisaa ture. Waan hedduu dubbachuuf baay'ee nama rakkisu baay'ee nama jibbisiisu hedduu dhagaa ture. Innis beeksisuuf jechuudha. Osuma rakkoon sun kan isa duraayyuu osoo hin hiikkatin kan lammadaa bifa ittimuu nageenya hin qabaatin bifa bitti lola hamaa keessa seente barattoota achitti erguun kun salphumatti barattoota achitti geessanii fitoonatti fakkaatan. Waggaa dabrees Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti rakkoon hamaan ilmaan Oromoo irratti gahaa ture. Sababni waan Oromummaa isaanii qofaa fi mootummaan xiyyeeffannoo laatuu fi dhabee kan jedhan barattoonni Oromoo Yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaatti alatti ramadaman kanneen osoo lolli kun hin qabbanaa'in garas deemuun rakkoo guddaa nutti fide jennee amannaa jiran. Bara dabre rakkoo hedduutu barattoota Oromoo irra gahaa ture kan jedhan barattoonni barataan kun ammas taanaan ilmaan Oromoo Yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraayitti ramadaman garas deemuun dura marii bal'aa gaggeessuutu irraa eegamaa jira. Abbootii gadaa waliin ta'anii rakkoo naannoo san jiru itti himuudhaan furmaata barbaachuu qaban malee waamicha biiroo barnootaa irraa isaan ga'e fudhatanii biyya seerri hin jirre kana keessatti akka rakkoon isaan hin mudanne eeguun dirqamaa jira. Barattoonni martuu naannoo isaaniitiin gurmaa'anii abbootii gadaa wajjin jaarsolii biyyaa wajjin gaafii isaanii bifa caaseffama qabu bifa sagalee isaanii dhageessifachuu danda'a. Mata mataan osoo
dhufanii isaanillee mootummaa kana gaafachuu qabaatan. Silaa beekta mootummaan baay'ee hojiin itti baay'ee waraana keessa jira mootummaan biyya keenyaatis. Yeroo caalaa yoo mootummaan dhaboo dides yoo baay'ee godhanne irraa fadanatti fakkaata akka yaada kooti. Magaalaa guddoo baha Oromiyaa tan taate Dirree Dhawaa keessatti hidhaa fi doorsisaan qaama mootummaatiin Oromoota achi jiraatan irratti raawwatamaa jiru kan duraanii caalaa itti fufuu maddeen keenya OIB'n bilbilaan dubbise OIB'tti himan lalisaa sabaa garasitti bilbilu waan qindeeffate qaba akka taantu isiniif dhiyeessa. Magaalaa guddoo baha Oromiyaa Dirree Dhawaa keessatti mootummaadhaan gareen naftanyaa Sixanaa'u jedhamtu jaaramtee qawwee hidhattee uummata Oromoo doorsisuuf ajjeesaa turuu gabaasaati turre rakkoo kana qaama furuu dhabamnaan ummanni Oromoo hiriira nagaa bahuudhaan mormii dhageessisaa turan qaamni seera kabachiisuu waan hin jirreef kunis furmaatan taane warreen mormii dhageessisaniin qabeenya gubdan jechuun sabboontoota adamsanii hidhuudhaan Oromoo ta'uu isaanii qofaaf murtiin dabaa waggaa 7 hanga waggaa 25 itti murteessuun mana hidhaa keessatti qeerroof qarree dabalatee haawwanii fi manguddoo irratti gochi jibbisiisaan raawwatamaati jira. Warra hidhaman keessaa maatiin isaanii rakkoof saaxilamanii kan jiran herregan qabu ajjechaanis ittuma fufee rakkoon sun utuu furmaata hin argatin aartii Oromoo beekamaan Hacaaluu Hundeessaa eega ajjeesan booda haalli jiru daran hammaachaa dhufuudhaan manarra deemanii ummata Oromoo bobbaaf gara dhoorkanii jiraachuu hammaatee jira jedha maddi keenya OIB'n bilbilaa garasii dubbise. Barreessaa olaanaa UN Antoon haala naannoo Tigraay keessa jiru yaaddoo itti ta'uu ibsan kabajamuu mirga namoomaa gargaarsa namoomaa naannoo san dhaqqabuuf irratti akka isa yaaddeesse dubbateeti jira. Guutuu gabaasa kana Duniyaa Shaafii akka taantu isiniif dhiyeessiti. Kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay haala mirga namummaa eegeen hatattamaan olaantummaan seeraa kabachiisuun akkaan barbaachisaa jedhan barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniin Gutaarees ibsa guyyaa wiixataa bahee Abu Dhares haalli wayitaawaa naannichaa daran yaaddeessaadha jedhan lolli mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF waliin sadaasa 4 eegalee erga humnoonni mootummaa federaalaa torbaan darbe magaalaa Maqalee isaanii hordofee muummichi ministeeraa Abiy Ahmad lolichi xumuramuu ibsan kanneen 40,000 ol tahan lola kanaan qe'ee isaanii dhiisuun Suudaanitti kan baqatan yoo ta'u kanneen dhibbaan lakkaa'aman ammoo lubbuu isaanii dhabaniiru. Erga lolli kun ji'a darbe keessa eegalee as bakka hedduutti qunnamtii addan cite waan jiruuf odeeffannoo mirkanaa argachuun daran rakkisaadha. Ibsa gabaabaa UN'n baaseen Antooniyoon Gutaarees haala naannoo Tigraay keessa jiruun guddoo yaadda'uu ibsu. Kanneen daangaa ceehanii Suudaan kan galan alatti achumaan naanna'uudhuma Tigraay keessatti namoonni hedduun gargaarsi namummaa akka barbaachisu jedhame. Kanaafis qondaalli olaanaa UN'n kun olaanaan gargaarsa namummaa danqaa malee akka banamu gaafataniiru. Torbaan darbee keessa aangoowwan Itoophiyaa hojjettoota gargaarsaaf ulaa akka banan waadaa galanii turan. Teeniyoo dabaluun yoonni kaka'umsa gamtaan Afrikaa fudhatee ka'ee gargaaruuf qophiidha. Kana malees humna keenya guutuun fayyadamuu baqattootaaf kanneen buqqaaniif kaka'umsa hawaasaa muddama keessa jiru hundaaf gargaarsa gochuuf yeroo kamuu caalaa qophiidha jedhan ibsa. Dhiheenya kana baasan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad karoorri mootummaa federaalaa naannichatti seera kabachiisuuf hooggantoota TPLF seeratti dhiyeessuu jedhan irra deebi'anii hooggantoota TPLF waliin ta'anii mari'achuu kuffisaniiru. Barataa Boonsaa Jamaal kan jedhamu godina Harargee baatti aanaa Dirree Xayyaaratti kan dhalate qaama mootummaatiin erga qabamee hidhamee ji'a takka ol ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee erga hidhamee kaasee mana hidhaa keessatti qaama mootummaatiin reebichi garaagaraa irratti raawwatamaa waan jiru haalli fayyaa isaa yaaddeessaa ta'uu maddeen keenya OIB'tti himan. Kana malees yakka inni hin hojjetiniin mana murtiitti deddeebisaa jiraachuu dubbatan. Ta'us hanga ammaatti manni murtii takka osoo ittiin godhin ji'a takka oliif mana hidhaa keessatti dararaa irraa gahaa akka jiru maddeen keenya OIB'tti himan.
akkasuma ammaas gama biraatiin hidhaa fi dararaan maqaa shanee TPLF jedhuun uummata Oromoo irratti adeemaa jiru kan duraanii caalaa itti fufuu maddeen keenya waa'ee bitti himan kanumaa wajjin wal qabatee godina Arsii lixaa aanaa Arsii Nageellee ganda Raafuu keessatti barreessaa fi walitti qabaa abaa'oo kan ta'e Sheeka Boonsaa Buttaa hidhamuun dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kana Mahammad Abdusalaam akkaataantu isiniif dhiyeessa. Erga jijjiirama ja'anii booda maqaa abaa'oo fi shaneetiin uummata keenya irratti tumicha hidhaa fi ajjechaan akkuma itti fufetti jira. Godina Arsii lixaa aanaa Arsii Nageelleetti Sheek Boonsaa Buttaa Argiisaa jedhama barreessaa fi qarshii qabaa adda bilisummaa Oromoo achuma damee Arsii Nageelleetti. Namni kun kan jiraatu maatii isaa wajjin baadiyyaa yoo ta'u achuma baadiyyaatti halkan torbee tokko oliif barbaadamaa turan. Bulchaan gandaa fi hooggantoota bulchiinsaa fi nageenyaa ganda saniitti nama kana halkan mana isaa itti nutti agarsiisuu qabduu jedhanii irra deddeebiidhaan gaafachaa turuun dhagahame. Isa dhiyeessuu didanii jennaan hojjettoota kanneen hunda kaleessa guyyaa guutuu mana hidhaa tursiifamaniiru. Kana Sheek Boonsaa Buttaa sodaa jara kanaa waan takkillee kan hin qabne waan ta'eef ganama irraa maaliif na barbaaddan jedhee waajjira poolisii aanaa Arsii Nageellee dhaqee gaafate jennaan erga dhufte kottuu seeni jedhanii warra bulchitoota kanneen duraan hidhan gadi lakkisaniiru. Yeroo ammaa Sheek Boonsaa Buttaa mana hidhaa achuma Arsii Nageellee keessatti dararamaa jira. Sababa Oromummaa qofaaf dararaan hammana hin jedhamne Oromiyaa hunda keessatti akkuma itti fufetti jira. Sabboontuu fi qabsooftuu qarree hiyeenet caalaa tan jamtu godina Jimmaa aanaa Leemuu keessatti tan dhalatte sababa tokko malatti qaama mootummaatiin erga hidhamte waggaa geessee jaa maddeen keenya waa'ee bitti himan. Yeroo ammaan tanaatis mana murtiitti deddeebitee manni murtii bilisa ja'oonis bahuu hin dandeenye jaa. Guutuu gabaasa kana akkaataantu isiniif dhiyeessina. Hiyeenet caalaa jedhamti sabboontuu fi qabsooftuu qeerroon kun godina Jimmaa aanaa Leemuu koosaatti erga hidhamte waggaa gahuuf deemti. Sababa tokko malatti gurraan dhala gaafa guyyaa 11 baatii jaabara 2012tti qabamtee hanga guyyaa irraatti sababa Oromummaa si qofaaf mana hidhaa Leemuu koosaatti hiraarfamaa jirti. Sabboontuun kun kan isii mana hidhaatti dararamaa jirtuuf sababni tokkolleen akka hin jirre maatiin isii ni dubbatan. Sabboontuu intala Oromootuun akka isiin dhalattee guddate godina Jimmaa aanaa Leemuu koosaa ganda burqaa guddinaa yommuu tahu yeroo ammaa kana haalli isiin keessa jirtu baay'ee kan nama gaddisiisuu jira. Baatii torbaan dura erga gaafa hidhamte mana murtiitti deddeebi'aa turtu ni yaadatama. Manni murtii deddeebisuun malee manni murtii aanaa Leemuu koosaas badii takka isiirraa wanti argeef hin jiru. Sababa kanaan gaafa guyyaa bitooteessa 21 baatii 7 bara 2012tti bilisa jee galmee isii cufee mana galmeetti deebisee ture. Haa ta'u malee abbaan alangaa aanaa Leemuu koosaa iyyata isii irratti bane kan manni murtii kufaa godhuu galmee isii cufee bilisaan akka baatu godhus manni murtii galmee isii cufuu malee garuu waajjirri poolisii Leemuu koosaa gadhiisuu hin dandeenye. Baatii eblaa gaafa guyyaa 5 baatii 8 bara 2012tti oliyyannoo gara mana murtii godina Jimmaa gaafattee ebla gaafa guyyaa 5 baatii 8 bara 2012tti manni murtii olaanaa godina Jimmaa qaqqabee ture. Manni murtii olaanaa godina Jimmaatis gaafa guyyaa 6 baatii 8 bara 2012tti gara waajjira poolisii aanaa Leemuu koosaatti xalayaa waamamuusii waajjira poolisii Leemuu koosaa erguun akka didan maatiin siinii himan. Akkasitti bifa kanaan hanga har'aatti sababa tokko maletti asoo hin bahin mana hidhaa keessatti Oromummaa isii qofaan dararamaa jiraachuu dubbatan. Namoota ilaalcha siyaasaatii fi shira mootummaatiin hidhaman keessaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa nama tokko. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti ragaan sobaa golgola yookiin maggaarraja duuba taa'uun irratti akka qindaawaa jiru dhagahameeti jira. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun amma isin dhageessisaa turre kan biyya keessaati amma gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Pirezidaantii US ta'anii kantiibbanaa filatamaa Joo Baayiden jeneraala sooramarra turan Lloyd Austin ministeera ittisaa godhuudhaan qaadhimatanii jechuun miidiyaaleen US gabaasaniiti jiran. Guutuu gabaasa kanaatiif Bayaan Abduu Jaliil akka taanti isiniif dhiyeessa. Pirezidaantiin US kan itti aanu ta'uudhaan kan filataman Joo Baayiden jeneraala sooramarraa turan Lloyd Austin ministeera ittisaa godhuun qaadhimatan jechuun miidiyaaleen US gabaasaniiti jiran. Namni gannaa 67 jeneraal Austin lammiilee Ameerikaa
Ameerikaa Afrikaa Peentaagoniin doorsuu isaa jalqabaati. Yeroo bulchiinsa Obaamattis ajajaa jiddugala dursaa kan turan Jeneraal Austin erga sooramaa bahanii ganna 7 gad waan ta'eef koongireesiin muudama kanaaf deeggarsa godhuufii qaba. Baayiden kana kan murteessan erga muudama olaanaa biraa garee nageenyaa isaanii keessatti kennaniin 7 asittidha. Mr. Baayiden ta'ee Jeneraal Austin dhimma kanarratti ammallee wanni isaan dubbatan hin jiru. Miidiyaaleen biyyattii aangoo kanaaf Pentaagon keessaa yeroo dheeraaf kan tajaajilan Michelle Flournoy ni muudamu jechuun tilmaamaatii turan. Osoo muudamni kun raggee Michelle dubartii jalqabaa dhaabbata kana dursan ta'uu ture. Mr. Baayiden filannoo sadaasa 3 bara 2020 taasifame injifachuun amajjii dhufu keessa akka pirezidaantii muudamu eegama kan jiru ta'us aangorraa kan jiran Trump garuu ammallee mo'amuu isaanii manaama burzuza hiikaa hin qabne itti taati jira. Murtiin Baayiden ministeera ittisaa akka dursaniif Jeneraal Austin muuduuf fudhatan miidiyaa Politico jedhamu namoota dhimmicha beekan 3 eeruun gabaase. Jeneraalichi kanaan duras filatamuun carraa xiqqaa qabu jedhamaa kan ture hoggaa ta'u dibbana garuu dorgomaa cimaa fi filannoof mijaawaa tahan gabaasichi kun UST kan argaman CBC'n boodarraa namoota dhimmicha beekan hedduu eeruun gabaaseeti jira. Jeneraal Austin aangoo kanaaf akka filannoo gaariitti kan filataman gareewwan Eeshiyaa gurraachotaa fi akkasuma laatiinota paartii Dimokiraatotaa keessaa jiran. Baayiden aangoowwan gurguddoo akkasii irratti namoota hawaasaa lakkoofsa xiqqaa keessaa dhufan akka mudaniif waamicha dhiyeessee wayita jaanittidha. CNN gama biraatiin Baayiden jeneraalichaaf muudama kana dhuma 7 dabrerraa akka itti kennaniif Austiniif fudhachuu isaanii CNN madda eeruun gabaase. Jeneraalli sadarkaa urjii 4 qaban kun bara 2013 hanga 16tti ajaja jiddugala USA itti gaafatamummaa isaa gala bahaa jiddugala Eeshiyaa fi akkasuma gariin kibba Eeshiyaatti dursu turan. Achiin booda hoogganaa itti aanaa waraanaa akkasumas jeneraala isa dhumaa humnoota USA Iraq keessaa ta'uun tajaajilanidha. Baroota bulchiinsa Obaamaa Baayiden pirezidaantii itti aanaa turanii namni kun itti dhiyeenyaan hojjechaa kan turanidha. Haa ta'u malee aangoowwan kanaan dura qaban kan akka miseensummaa boordii dhaabbata nageenyaa Roojiyoon jedhamuun wal qabatee danqaawwan isaan mudachuu akka danda'u CBC'n ifoomseeti jira. Maddi oduu kanaa BBCdha. Biyya Faransaay keessatti mootummaa amma biyya Faransaay bulchaa jiru masgiidonni cufamuu fi rakkooleen garaagaraa musliima irratti deemuun akkuma itti fufetti jira. Guutuu gabaasa kana Duniyaa Shaafii akka taantu isiniif dhiyeessiti. Pirezidaantiin Faransaay Makiroon masgiidota cufuu fi Islaama dararuun isaa akkuma itti fufetti jira. Biyyoota Awurooppaa keessatti hordoftoota amantaa Islaamaa baay'inaan kan of keessatti qabatee jiraatu Faransaay yoo taatu akka biyyattiittis amantaalee jiran keessaa guddinaan sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu amantaa Islaamaa. Haa ta'u malee pirezidaantiin Faransaay Makiroon ilaalcha farra Islaamaa tarkaanfachiisuu isaa daran guddisuun dhiibbaa garaagaraa hawaasa musliimaa biyyattii irraan gahuu jabeessee itti fufee jira. Masjiidonni biyya Faransaayitti argaman dhiheenya kana haala nama gaddisiisuun cufamaa jiraachuun isaanii mootummaan Faransaay farra Islaamaa tahuu isaatiif agarsiisuu guddaadha. Ministeerri dhimma biyya keessa Faransaay akka je'etti masjiida 76 nuti waggaa kana to'annaa jala seensisne keessaa masjiidonni 16 magaalaa Paaris keessa yoo ta'u 60 kan ta'an immoo magaalota garaagaraa biyya keenyaa keessatti kan argamanidha jechuun ifatti yaada isaanii miidiyaaf kennanii jiru. Ministeerri dhimma biyya keessaa kun dabalataan masjiidonni 18 ta'an irratti immoo murtee fudhachuuf dhimma isaanii qo'achaa jira. Emmanuel Macron erga gara taayitaatti dhufee as masjiidonni 43 ol ta'an biyya Faransaay keessatti guutumatti cufamuu isaanii miidiyaalee idil addunyaa garaagaraa wal harkaa fuudhanii gabaasaa turanii jiru. What's happening in Paris right now is causing more divisiveness, along with fears that what political leaders call a zero tolerance to Islamic extremism will escalate into more violence in both communities. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun irraaf qabannee isiniif dhiyaanne sumaratti hangoo labamutaa hangoo duubiraatti walitti deebinutti nagaan nuuf tura.